shamarran maaliif eerumu yoo jette gaafa filannoo dhabaniiru. Gaa'elatti seenu jechuun kaayyoo waaqayyo nu uumetti seennee jiraachuu jalqabu jechuudha. Namni haadha manaa isaaf taatu argatu wanta gaarii inni argata. Waaqayyo biraas ayyaana inni argata. Namni shamarran maaliif eerumu yoo jette gaafa filannoo dhabaniiru baay'ee isaanii dhugaa lafa jiru jechuun hojjetanii hojii yoo ta'e yaalanii hojii milkaa'uu fidee barumsi milkaa'uu dide waan ta'eef filannoo gaafa dhabanii eerumanii jiraachuun filannoo godhatu. Maaliif namaan deeggaramanii jiraatu nama erkattummaadha waan ta'eef namaan deeggaramanii jiraachuudhaaf murteessu. Gaafa kana murteessan immoo bakka sanatti sadarkaarra nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti galata waaqayyo sinas lafa jirtanitti akka nagaa taatan abdiin qaba. Waan tokko irratti dubbachuun barbaadan ture. Haa ta'u garuu xiqqoo barfadheera. Har'a garuu waaqayyo na gargaaree nan argameera jechuudha. Egaa warri chaanaalee kiyyaaf haaraa taatan welcome baga nagaan dhuftan isiniin jechuun barbaada. Warri turtanis baga nagaan turtanii viidiyoo kana immoo share like gochuudhaan wal biraan gaasiniin jechuun barbaada. Akkasuma yaadaaf gaaffii qabdan immoo comment irratti naa barreessaa isiniin jedha. Kanaafiyyuu har'a kanan qabadhee dhiyaadhee mata duree hijoo fi mata duree guddaadha jechuudha. Mata duree guddaa fi mata duree hijoo bu'uura kan ta'e tokkoon qabadhee dhufe jechuudha. Innis egaa akkuma hammaa viidiyoo muraasa dhaggeeffanne kana irratti kan wal qabatudha jechuudha. Egaa buleettiin keenya hawwiin gaaffii ishiif dhiyaate irrattiin deebii akka kanatti deebisu ishiitti isuma dhugaa dubbachuuf taanaan keessi koo ishiitti hin gammanne jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi dubartii jechuun ogeettiidha. Namni dhimma hijoo ta'e irratti akkasitti deebii kennuun barbaachisaa miti jechuudha. Haa ta'u garuu namni dogoggora. Dogoggora ofirraa immoo hubatanii guyyaa tokko namaa gala jechuudha. Garuu gaa'ela jechuun akka kanatti kan ibsamu miti jechuudha. Gaa'ela jechuun wanta namni tokko namni beekamaan tokko lafa kanarratti hundeessiyyuu kabaja qabaa. Bakka abaluu waan akkasii hundeessi abaluu waan akkasii godhee rakkoo nama jabaadhaan nama guddaadha jenna miti. Garuu isa waan guddaa godhee waaqayyo hundeessi immoo akkasitti ibsuun inni kun akka kootti baay'ee nama qaanessa jechuudha. Dhugaa dubbachuu